jirtu ijoolleen Booranaa jirtu ijoolleen Wallaggaa jirtu ijoolleen Arsii jirtu ijoolleen Tuulamaa jirtu ijoolleen Maccaa jirtu eessa jirtu boolee jirra jedha eessa jirtu Kennamaltu dida jirra hunda bacha Kennamaltu dida jirra hunda bacha Jirra 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 Kunwar alay jirra Namammo aksisa umamni sera umadapse raji barakana rajaka erga buken aga damse mamma kana mammo aksisa raji barakana ya jama bolla kessa tesse bolla qotti dala bashe ilmorrmai shirani Oromi allafuma oromummaan nafuma yaaduma qawweetumu dhumi jaanin dhumu Barak barak waan qabu waliin qabaa waan dhabu waliin dhabaa kana yaantummaa qabu hin eeginaa hin cabu Barak 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 Gaafa guulaa nu guulchisa Fadula nudulchisa Ashama harka fuunee daawwattoota keenyaa fi kabajamtoota keenyaa yeroo dheeraa YouTube waliin walitti turree gargar bannee jirra amma garuu immoo walitti deebi'uuf qophiilee keenya hunda xumurree jirra kanaaf yeroo dheeraa kaadaan turree erga gaafa artist Haacaaluu Hundeessaa nurraa boqatee YouTube irratti hin deebineen amma garuu qophii gama kamiiniyyuu taanaan na adabodde sagantaalee kiyya hunda qophii haala gaariin waan na barbaachisu hunda guuteen dhiyaachuutiin jira akkasumas daawwattoonni keenyas kabajamtoonnis yeroo dheeraa waliin turre hundi amma deebi'ee jira waliin itti fufnaa isiniin jechuu fi itti aansuun haala yeroo ilaalchise yeroon kun maalirraa akka jiru wantoota tokko wanti waliin haasofnu ni jira of duraatis akkasuma akka waliin haasofnu beekamaadha. Adhammoo kaleerra erga jalqabee waa'ee lagannaan gabayaa akka jirutti haala gaarii waan das nama jedhu waan namatti tolu waan haala gaarii namatti tolu mootummaa kana danquutti jiranii inshallah rabbi jedhee irraa bu'uun isaa waan hin oolle akka bu'uutti jira jechuudha. Haalli gabayaa akka itti ilaallutti waan namatti tolu keessaa bakkee hedduutti karaa hunda cufuudhaan qeerroon waan nama haala gaarii nama gammachiisaa jechuu qeerroon biyya akkasumas warroonni biyya alaa jiranis wanti isaan dalagaa jiran hundi waan nama gammachiisu sagantaalee akkanaa kanneen qabadhee dhiyaachuuf anillee amma booda sagantaa kiyyatti deebi'ee jira kanan dura yuutuubicharraa baay'een ture dhugaa qabdanii isin jechuuf jedha asumaan wantoota tokko haala yeroo hojii wal qabsiisee akkasumas baqattoonni biyya Suudaan magaalaa Kaartuum keessa jirtan rakkoo irra jiraachuu isaanii namni hundi ni beekaa isaaniifis sagalee akka taatan isiniin jedha baay'ee rakkachaa jiranii akkuma beekamu kan itti gaafatamaan ambaasii Suudaan Maamad Tufaa ka jedhamu ijoollee Oromoo haala gaariitti miidhuu jira isaaniifis sagalee akka taatan sagalee guddaa akka taatan yeroo ammaa kara keessatti nu bilbilee rakkina guddaarra jirraa cinqamnee jirraa ka jedhan hedduu jira. Daawwattoota keenyaaf kabajamu isaaniif sagalee akka taatanidha dhaamsi kiyya guddaan dhadhaan qabu keessaa isa tokko itti aansuun immoo sagantaa babbareedaa qopheesseetiin diraamaalee wantoota garaagaraa wajjin haala sagantaa haala yeroo wajjin wal qabsiisee qophii kiyya hunda xumureen jira na waliin akka zanaafataa jettan isiniin jedha kun qophii kiyya. Waan galgala abbaa eeggatu yoo beekkatan guyyaan beekkatu. Goni diinaan girree bu'aa gaafa xiiqii sabaaf du'aa gaafa roorroo ilmi dhiiraa gaafa xiiqii
cabse mul'is gadaa Mustafa Harawee qabsoo sirbaa fi dhukaa sakawee eebbisaaf usmaayoo hirmiin ba'ame bakka laaf jireenya iyyaan dhabame biddeen lafee daadhii baaburatti daaksifame ittoo foona caalu hundeessatiin godhame hinyaannu jiraan du'aan oodee nuti hima baafanna gumaa koodee walee normaa sirna ofiif kaatti dhalee maalimaa wajjin kaatti. Bu'aa qeerroof qarree ce'umsaa wal garree faffacaatii lammaa waan jettuuree lammaa. akkasuma daawwattoota keenya like share subscribe gochuun akka qophiilee yeroo hundaayyuu akkana hordoftan isin jedha amma booda immoo sagantaa babbareedaa diraamolee wantoota garaagaraa haala yeroo mul'atu sagantaalee biyya hunda biyya biraa asumaan galatoomaa kan jedhamu.